daawwattoota chaanalii Akkoo English with Afaan Oromoo akkam nagaa qabdoo bakka jiraattan jiddumaan wanti sammuu kee keessa dhufe barattoota kutaa 12ffaadhaaf mee gaaffiiwwan tokko tokko yoo danda'e guyyaa 2-3 dabre gaaffiiwwan asirraan translate dhufe haa dalagu jedheeti guyyaadhaa gaaffii lama qabadhee isin dhufe gaaffiin lamni kunis toopikii wal fakkaataa irraa kan dhufe jechuudha. Conditional sentence jechuudha. Conditional sentence in markete hundi keessaniyyuu ni beektan anis video gadi fageenyaan dalagee jira. Walumaa galatti conditional sentence jechuun is the sentence that describe condition and its results jechuudha. Conditional walumaa galatti waa'ee conditionii fi waa'ee result yaasaa jechuudha. Conditional akkuma isin beektan bakka sadii yookaan immoo afur qoodama. Conditional type 1, conditional type 2, conditional type 3 fi zero condition jedhamee bakka afurii bakka sadii qoodama jechuudha. Bakkaawwan garaagaraa qaba. Waa'ee kana irratti immoo barsee jira. Mee guyyaadhaa gaaffii lama bara 2003 akka Yuuroopiitti fi akka Itoophiyaatti bara 1995 kan ba'e gaaffii lama halaallu. Maal jedha paartii tokkoffaan yookaan paartii tokkoffaadha paartii lamaffaadha addaan qoodee which one of the following alternative has the nearest meaning to the given sentence? Filannoowwan afran kana keessaa kan gaaffii kanatti galu kamiin gaaffiin kennu maal jedha? Had they arrived earlier, kuni maalidha? Close kama kateen beektan jechuudha. The doctors would have saved his life. Gaaffiin kun lameeniyyu gaaffii waa'ee inversion jechuudha. Inversion jechuun affirmative yookaan immoo hima kenna affirmative irraa gara negative irraa gara question yookaan immoo hima kenna subjective fi verb yookaan immoo wanta biraa hojii jiru jechuudha. Fakkeenyaaf subjective asoo ta'e kan itti aanu maalidha? Verb yookaan immoo auxiliary verb ta'uu danda'a jechuudha. Walumaa galatti himi kenna maal jalqabe? Auxiliary verb haadhi jalqabe jechuudha. Kanaaf had they arrived earlier, what will happen? The doctors would have saved his life. Hima kan hubadhaati deebii isaas keessa lafa kaa'a. Gaaffii kana lameenuu ni mokkortan yookaan immoo ni shaakaltanii ana immoo deebii isaa yeroo taanu ibsa wajjin sii kenna jechuudha. Alright. A. The doctors saved his life. The doctors saved his life. B. The doctors arrived as early as possible. And C. The doctors didn't have the necessary facilities. D. The person died. Hiika isaasni niiku yoo hiika isni hiike deebisaa hin deebisan jedhee waa yaadu jechuudha. Gaaffii isni niiku gaaffii maalidha? Had they arrived earlier, the doctors would have saved what? His life. Conditional type kamiin wanti inversion jijjiramu yookaan immoo subjective fi verb jijjiramu conditional type 2 fi conditional type 3 qofa jechuudha. Conditional type 1 inversion hin qabu. Conditional type 2 inversion hin qabu. Waliigalaani kun amma maaltu qabsira? They osoo ala ba'ee himi kenna maalta affirmative jechuudha. They had arrived earlier, the doctors would have saved his life. First conditional type kamiin ibsa bal'aa irratti yeroo taansu kenna jechuudha. Gaaffii lammaffaan maalidha? Kanuma kan fakkaatu had I known that I blank space married her. A would be, B have had, C would have, and D will have jedha. Kanaaf iddoo duwwaa kanatti galee deebii gahaa kan nuyi kennu filannoo kanneen keessaa yookaan immoo alternative kanneen keessaa isa kami? Gaaffii kun illee gaaffii maaliiti? Gaaffii waa'ee inverted ta'e jechuudha. Yookaan immoo gaaffii waa'ee inversion jechuudha. Inversion maal akka ta'e yoo isin galiin viidiyoo lamii kanatti yookaan immoo gaaffii lamii kanatti ibsa bal'aa isin kenne isin galaa deebii isaa koomentarratti naa deebisaadha. Kuni tiippii guyyaadhaati itti fayyadamaa. Nagaan jiraadhaa. Bye bye.